Oduu keenya jalqabaatiin Komeediyaanii jabaan Oromoo artist Lijiyaareet ji'a 8 booda mana hidhaatii gadhiifaman. Artist Lijiyaareet akkamitti hidhaa hiikamanii maaltu isaaniin jedhame gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin wayitiin kun Itoophiyaadhaaf wayitii dhukkubbii ta'uu malaa jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad. Dr. Abiyyi Itoophiyaadhaaf wayitiin kun maaliif dhukkubbii ta'uu malaa jechuun dubbatanii bal'ina isaa ni dhageessu. Oduu itti aanuun godina Salaalee aanaa dharraatti humnoonni garee finxaaleeyyii faannoo caasaa isaanii diriirfachuun weerara daangaa babal'ifannaa cimsaa jiru jedhame. Weerarri daangaa kun naannoo kanatti maal fakkaata bal'inaan isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin wayitiin kun Itoophiyaadhaaf wayitii dhukkubbii ta'uu malaa jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Bulchaan Itoophiyaa kun ergaa baga geessanii dabarfatanii turaniin Iyesuus Kiristoos rakkinaa fi du'a miidhaa fi malaammaltummaa ibiddaa fi awwaala injifachuun du'aa ka'uun waggaa waggaan yaadatamaa jedhan. Ministeerri Muummee kun ayyaana sooma hiikaa kanaan dura torbaan dhukkubbii dabarsinee jirraas jedhaniiru. Ministeerri Muummee kun itti dabaluun torbaan dhukkubbii qormaataa rakkinaa gantummaa akkasumas ammoo dabarsanii wal kennuu gidiraa fi hammeenya kan itti yaadannuudhaas jedhan. Bulchaan Itoophiyaa kun ergaa baga geessanii gama miidiyaa hawaasaa isaanii kanaan dabarsaniin torbaan sobni itti mo'aa dhugaan injifatamtuu fakkaatu hedduu wareegama sodaachuun dheeysan tokko tokko ammoo lolaa darbuun fudhataman kanneen biroo ammoo dambalii yartuun foo'amanii muraasni ammoo dhukkubbii hunda darbuun guyyaa du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos itti arganidha jedhan. Bulchaan Itoophiyaa kun ergaa baga geessanii kana keessatti Itoophiyaan qormaata keessa dabraa jiraachuu kaasuun Itoophiyaan garuu biyya qormaata keessatti dhaabbatte osoo hin taane biyya qormaata hedduu keessa dabraa jirtudha jedhan. Ministeerri Muummee Itoophiyaa barreeffama barreessaniin waqtiin kun Itoophiyaadhaaf jibba dhukkubbii cimaa ta'uu malaa jedhan. Garuu barruu isaanii tanaan wantoonni afur garuu dhugaadha jedhaniiru. Haaluma kanaan durarratti dhukkubbiin Itoophiyaa gabaabaa ta'uu, lammaffaa ammoo dhukkubni Itoophiyaa gabaabaa ta'uu fi cimaa ta'uu isaa, sadaffaa ammoo Itoophiyaan dhukkubbii darbuuf biyya humna qabdu ta'uu isii, afuraffaa ammoo dhukkubbii yeroo gabaabaatiin booda qananiin yeroo dheeraa kan dhufu ta'uun isaa hubatamuu qabaa jechuun ergaa isaanii dabarsan. Bulchaan Itoophiyaa ergaa baga geessanii kana keessatti ammoo Itoophiyaa fi sooma hiikaa torbaan dhukkubbii kana hedduu wal fakkeessaniiru. Ministeerri Muummee Itoophiyaa ammoo Itoophiyaan yeroo ammaa kana dhukkubbii keessa jiraachuu maltiis jedhaniiru. Dhugaadha, Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti haala hamaa fi rakkina takka argitee hin beekne keessatti argamti. Gama tokkoon rakkoo nageenyaa Itoophiyaan guddaa keessummeessuu irratti argamti. Gama biraatiin ammoo lammiileen biyyattii yeroo kanatti waan nyaatan dhabanii rakkina hamaa keessatti argamu. Ministeerri Muummee Itoophiyaa ammoo guyyaa kana sababeeffachuun waan kanas dubbachuu barbaadan fakkaata. Oduu biraatiin Komeediyaanii jabaan Oromoo artist Lijiyaareet ji'a 8 booda har'a mana hidhaatii gadhiifaman. Ji'a 8 har'a hordoftoota amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaatii fi amantaa Ortoodooksii xiqqeesseera jechuun manni amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa Lijiyaareet himachuun hidhamee ture. Erga hidhamee mana hidhaa ji'a 6 ol taa'ee booda Lijiyaareet manni murtii dabarsuun waggaa tokko akka hidhamuu fi maallaqa qarshii 2,000 akka kaffalu itti murteessee ture. Ji'a 2 dura namni ogummaalee garaagaraa qabaachuun Itoophiyaatti maqaa guddaa qaban Lijiyaareet guyyaa har'aa walumaa galatti turtii ji'a 8 mana hidhaa keessatti dabarsanii bahaniiti jiru. Komeediyaaniin Oromoo jabaan kun ji'oota 8 darbe mana hidhaa keessatti dabarsetti rifeensi isaa inni dheeraan sun irraa haadameera. Haa ta'u malee qaamni isaa isa duraanii caalaa bareeduun ifee mana hidhaatii beem. Erga sa'a booda Lijiyaareet mana hidhaa irraa gadhiifamee booda hedduun namoota miidiyaa hawaasaa gubbatti Lijiyaareetiin ergaa baga mana hidhaatii gadhiifamte dabarsuuf irratti argamu.
oduu biraatiin godina Salaalee aanaa dharraatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo caasaa isaanii diriirfachuun weerara daangaa babal'ifannaa taasisaa jiru jedhame. Ogeeyyii fayyaa namaatii fi kan beeyladoota hojjettoota humna ibsaa naannoo Amaaraa irraa fiduun ramaddii kennaniifii jirus jedhameeti jira. Gandoota garaagaraa keessattis waraqaa eenyummaa Sameen Shawaa Darraa Amaaraa jedhu hojjechuun gareen finxaaleeyyii faannoo hawaasaaf kennaa jiraachuun himameera. Ganda Tuutii keessa gabaa wiixataa dabalatee gandoota 7 jiran keessatti caasaa isaanii gareen faannoo jabeessanii ijaarrachaa jirus jedhameeti jira. Naannoo Amaaraa irraa namoota hedduu fiduun qubachiisaa fi ijaaranii hidhachiisaa jiraachuu maddeen achi keessa jiran wabeeffachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Kaayyoon humnoota finxaaleeyyii kana aanaadharraa naannoo Amaaraa jala galchuu akka ta'e kana dura deddeebiin gabaafama. Zoonii Tuutii gandoota baadiyyaa 7 ta'anii fi gooxii hanquu ganda Birjee keessatti ijaarsa jabaa gareen kun akka taasisaa jiru ibsameeti jira. Gandoonni naannichaa hedduun humnoota finxaaleeyyii kana jala jiraachuu kan himan maddeen OMN dubbisee waraqaa eenyummaa Sameen Shawaa Darraa jedhu gandoota 7 kennanii jirus jedhameera. Aanga'oonni mootummaa aanichaa ijaarsa finxaaleeyyii kana akka beekanii fi humnoonni kun deeggarsa isaaniitiin wal ijaaraa jirus jedhameera. Oromoota qe'ee isaanii humnoota finxaaleeyyii kana irraa tikfachaa turan immoo qabata miseensota waboo jedhuu fi deeggartu jedhuun qabanii hidhaa fi ajjeesaa jiraachuu maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban wabeeffachuu miidiyaan kun gabaaseera. Dhimma kana irratti yaadaa fi deebii itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya godina Shawaa Kaabaa obbo Salamoon Abbabaa dhaga'uuf irra deddeebi'iin bilbila nurraa hin kaasanii jedhu miidiyaan kun. Aanga'oota aanichaa dubbisuuf OMN irra deddeebi'ii yaaluu ibseetti jira. Haa ta'u malee ammoo tokko isaanii hanga ammaatti hin arganne jedha miidiyaan kun. Aanaaleen naannoo Amaaraatiin waldaangeessan kan naannoo Oromiyaa hedduun garee kanaan dhuunfatamuu irratti argamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin daangaa Oromiyaa saamamaa jiru kanarraa dhimma hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatii fi Finfinnee gidduu naanna'urraa kan hafe daangaa Oromiyaa bifa qindaa'een humnoota finxaaleeyyii faannootiin saamamaa jiru callisee ilaaluus filateeti jira. Uummanni Oromoo ammoo dhimmicha callisee ilaala taanaan yeroo gabaabaa keessatti bakkoota daangaa naannoo Amaaraatiin waldaangeessan hedduutti gareen kun humnoota isaa ijaarrachuun fudhachuu irratti argama. ይሄ ጉዳይ ጊዜ ያለፈበት ጉዳይ አይደለም። አሁንም አክቲቭ ነው። ምን ማለት ነው? የንግግሩ አልሞተም። ነገ ከነገ ወዲያ ሊቀጥል ይችላል። የፖለቲካ ጥያቄዎች በቦታቸው አሉ። ውጊያው እየተካሄደ ነው። ድርድሩን እንዲሞት ማድረግ አስፈላጊ መስሎ አይታየም።